waan biyya teenya qalbiidhaan qaceellotti dhageeffadha. Guyyaa kaleedaatii fi inumaatu torban kana eegartee mootummaan federaalaa warra TPLF wajjin lola eegalte kana lola gartee guyyaa dheengada ta'e san irratti ani lolli kuni lola yeroo takkaati. Mootummaan gartee hojii siidaa gaggeessee jirti garuu immoo lolli ka'uudhaaf taajeetitiin isinii himaa ture. Oduuleen san gara gartee warra TPLFin ammoo itti fayyadamuudhaan akka gartee mootummaan federaalaa lola isaan irra bantee isaan kuni waraana federaalaa yoo xiqqaate diviizhina 3 ol barbadeessanitti oduu tane himachaa jiran. Inumaatu guyyaarraan tanaa gara gartee miidiyaalee adda addaatti wanni takkataniin harkee haalaan na ajaa'ibsiistee jirti. Keessattuu warri TPLF droonnan efii isaaniitiif tolfatan saniini mootummaa federaalaa tana haleelaa turanii jaanii gartee warreen biyya alaa kan gartee TPLF deeggaran akkasumas sanitti gaa mootummaa federaalaa dura warri dhadhaabbatan irra hedduun isaanii yaada kana ifatti gartee mamaxansaati jiranii irraa illee haasawaati jiran. Dhugaan jirtu garuu mootummaan TPLF diroon isaan tolfatan tokkollee nuu hin jiru. San hundinuu soba. Maaliif obboleessa keessan dura deemee gartee diroonnan warri TPLF gara Suudaaniin Itoophiyaa keessa naqatan takkaa gartee naannoo isaanii keessa naqatan footoodhaan isin garsiiseetiin ture. Jarri kuni viidiyoo gartee gaafa sanii kaneen isin garsiisaa ture footoolee gartee gareen TPLF tuni kaartoona keessaa akkanatti diroonnan babaasanii kunoo diroonnan kana gartee itti fayyadamuudhaaf deemna jedhanii garsiisaa turan sanii irratti yaadallee isinii ibseetiin ture. Viidiyoo sanii ammaan tana gartee akka warri TPLF itti fayyadamanii diroonnan kana gartee ifii isaaniitiif tolfatanii mootummaa federaalaa haleelaa jiranitti gartee haasawaa jiran. Asitti garuu nuti dhugaa gartee jirtu tan qabatamaan ijaanis gartee arkuu dandeessu takka odoo agarru gareen TPLF diroona tolfachuu dhiisiti inumaatu gartee diroona bitachuu irratti warra maallaqa guddaa nyaadhame. Inumaatu akka gartee warreen quba qaban odeessaa jiranitti doolaara miliyoona 100 ol nyaadhamanii jaaniitii odeessaa turan. Karaa adda addaatiin diroonnan gartee gurguddaa bitatanii biyya naqachuudhaa fi akkasumas waan diroonnan itti haleelanii gartee gabbuusaniin kana gartee hunda inni bitanna jechuudhaan warreen adda addaa warreen sobaan gartee meeshaa dhugaa hin gurgurre meeshaa sobaa warra gurguru. Isaanirraa bitanna jaanii dallaalonni adda addaa gartee akkasitti horii irraa nyaataniiti turan jee isinii himeetiin ture. So hogguu gartee gaa warreen biyyootan alaa kuni oduulee akkanaa tana olii gad oofan isaan wallaalanii qofa odoon taane warra TPLF fi deeggartoota isaanii kanaatu oduu sobaa dabarsee kanneefi isiniin jechuufi tanaafi gartee isaanis oduulee tana olii gad oofaa jiran. Akkasitti hubadhaa. Nuti akkaataa gartee itti ilaallutti wanni gartee dhugatti deemaa jiru mootummaan federaalaa qophii jajjabduu akka godhaa jirtu ifa. Keessattuu warra TPLF kana haleeruudhaaf. Inumaatu gartee aangoorraa isaan kaasuudhaaf qophii jajjabduudha gaggeessaa jirti. Kanarratti gartee yaada yeroo hedduu isinii himeetiin jira. Mootummaan federaalaa akkuma gartee amma duraatti akkuma gartee Haayila Sillaaseen godhetti akkuma Mangistuun godhetti akkuma gartee Mallasaatti inumaa gartee hubannoo takka malee takkaa'u akkaataa gartee biyyi tuni nagayaan hara tokkorra waliin jiraatan irratti gartee yaaduu bira dabraniiti lola filachaa jiran. Garuu keessattuu gartee yeroo olaantoonni habashaadhaa takka gartee habashaa illiitiin isaanii tuni aangoo irratti as dhufan dhiibbuma gartee gareelee adda addaa nuu bitamuu qaban jechuu irratti gartee xiyyeeffachuudhaan lola isaan gaggeessaa turaniin Itoophiyaan biyyoottan gartee arra ta'an takka kutaalee adda addaa dhabaati turan jee isinii himaatiin ture. Wanni ammaan tana deemaa jirus sanu. Wanni gartee OLF uumes sanu. Wanni biyya teenya keessatti dhaabbata gartee dimokiraatota takkaa'u dhaabbata bilisoomtota takkaa'u maqaa adda addaatiin biyya san keessatti gartee gaggeessaa tures yaada hubannoo dhabuu kanaati. Yaada gartee biyyattiin akka namayyuu sagaleen isaanii dhageeffamee biyya qabaatanii biyya san keessatti jiraatan bira dabraniiti
ummata gartee isaan hin deeggarre hunda takkaa gartee ummata qurrama qabu hunda akka diinaatti ilaaluudha. Okay? Kuni arraan tanaas akkasumatti jira. Yoo dhugaa dubbanne biyya teenya keessatti ummanni keenya irra hedduun isaa akka diinaatti ilaalama. Tana gartee shakkii takka illee godhina. Okay? Namni fedhe hogguun akkana joo'anii mootummaa ammaan tana aangoorra jiru tana jibbeetii miti dura dhaabbachuu qiyyaa miti. Okay? Garuu immoo wanni gartee ifatti mul'achaa jiru waanuma sani. Kuni waan yeroo takkaa oduun taane amata 8 dabre kana keessatti ijaan arkaati as geenye. Okay? Amata 8 nurraa fudhate keessattuu gartee yeroo dura dursoosan haalaan rifachuurraa mootummaa tana gartee namayyuu cinaa dhaabbatee deeggarsiisan hoggaa gartee gaa nama hedduu takkaa gartee akka Oromoon jettutti dhuufuun albaatiitti taate nama hedduu akkas ta'an. Okay? Namni hedduun mootummaan tuni gartee mootummaa Oromooti jaanii gartee oduu yaadu jiraniiti yaanni isaanii san harka faca'ee inumaatu gartee diinummaan itti dhuftee namayyuu biyyarraa fagaachuu eegalee mootummaa sanuu gartee xiqqoo malee ilaa gartee toora qabsoo duraanii sanitti deebi'anii hiriirrii biyyootan alaa kana keessatti akka malee buqqeetu ture. Okay? Kun hundinuu maalirraa? Waan gartee isaan mootummaa tan itti eegaa turanii fi mootummaan tuni waan isiin hojjechaa jirtutu wal dhabe jechuudha. Kanaafuu hubannaan keenya gartee yoo hin qindooyne ammallee gartee mootummaa tana hogguu laallu dhugatti gartee wanni isaan hojjechaa jiran waan ummata Oromootiif qooda gartee Oromoon qabdu kana gaggeessu. Mootummaan tuni ummata Oromoodhaa akka gartee isaan kuni maajoritii biyya sanitti laalaa jirti jettanii gaafii kaasuun isinirra jirti. Okay? Tana politikoonni isinitti himuun irra jiru. Politikoonni hundinuu gartee dantaa mataa isaanii qaban ammaasis yaada mataa isaaniitti gartee uummata irratti dhiibuu barbaadan. Qabsoon akkasitti gadi hin geeffamtu. Qabsoon waan uummanni barbaadu gareen politikaadhaa fuutee gartee tarkaanfattiin malee waan ifii isaaniitiif barbaadan gara gartee uummataan gartee nuti kana goonaatite kanarratti nu deeggaraa yaaniini wanni gartee qabsoon itti galma geessu akka illee nu hin jirtu. Okay? Yoo uummanni nuti bilisummaa Oromiyaatti barbaanne jedhee ha dubbatu taate dhaabbanni qabsoodhaa dhaabbanni politikaadhaatis bilisummaa Oromiyaa san qofa irratti gartee hojjechuu danda'uudha qaba. Yoo uummanni gartee nuti Itoophiyaa wajjiinis jiraachuu ni barbaanne jetta politikaan keenya Itoophiyaa jalatti gartee jiraanne akkasitti biyya teenya gartee dhuunfachuu barbaanne jedhanii yoo dubbataniis akkasuma sanitti gartee politikaan qindaa'ee karaa saniin tarkaanfamuudha qaba. Okay? Maaliifin kana isinii jira? Nama gartee hedduu namni keenya hedduun isaanii confused ta'aniiti jiran arrallee. Okay? Politikaanonni keenyas ummata keenya gartee yaadaan walitti deebisuu irratti hojjechaa hin jiran. Namayyuu garuma adda addaatiin akkuma gartee chirchaaroo jettanii dubbattan sanitti chirchaaruma adda addaatti gartee namayyuu gama kanaa fi gama kaaniin ummata keenya adda harkisaa jira malee ummata keenya waliif fidaa hin jiran. Tanaafi uummanni keenya cinaan gartee kan mootummaa deeggaruu jira cinaan ammoo kan mootummaa dura dhaabbatuutu jira. Kuni shakkii takka illee hin qabdu dhugaadhaan waan jiru. Garuu immoo uummanni keenya gartee harkarra guddaatutu mootummaa deeggaruu jira moo harkarra guddaatutu mootummaa balaaleeffachuu jiran ifatti gartee ilaalamuudha qabdi. Okay? Kana gartee qaceellotti gartee hubannoo bal'aa barbaachisa jechuudhaaf kana isiniim. Itti aansuudhaan wanni takatanii isiniimuu barbaadu torban dabre kana Prime Ministerichi Itoophiyaadhaa miidiyaa naannoo Amaaraatii wajjiin haasawaa godheetu ture. Haasawni san kutaa lameef keessaa qaba yoo xiqqaatte gartee za'a lamaa oli haasawaa godhee ture. Haasawaa san irratti Prime Ministerichi waa hedduurraa haasawee aangaa'ota naannoo Amaaraatirraa ilaa politikaa Amaaraa akkasuma san haala gartee Oromaaraadhaa fi rakkoo gartee warra kaabaatii fi jijjiirama biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru kana hunda ilaalchisee waa hedduurraa haasa'e. Irreedduun keessan yoo gartee viidiyoolee san lallaaltan hin beeku nuti illee gartee asitti waa'ee viidiyoo sanii keessa gabbuun irraan haasa'e. Garuu gareeleen adda addaa gartee warreen viidiyoo san daawwatan warreen gartee dhugatti politikaa Itoophiyaa keessa jiranirraa yeroo hedduu waniin isiniimu warreen silaa gartee uummanni Oromoodhaa politikaa Itoophiyaa keessa hin jiru. Tanaafiin isiniin jaa. Waniin akkana isiniin juufis dhugaa jirturraa kan hin dhufe jechuudha.
maali sanii sila gartee uummanni Itoophiyaadhaa lakkoofsa isaanii bal'aadhaan Itoophiyaa keessa kan jiraatan taate arraan tana mootummaan Oromoodhaa tuni odoo jirtu gaafiin odoon taane uummanni Oromoodhaa politika Itoophiyaa keessatti harka guddaa qabaachuudha qaba. Harki guddaan kuni ajendaa biyyattiidhaa gara fuulduraa tarkaanfachiisuu danda'uudha qaba. Akkuma gartee biyyootan garagaraa keessa jirtanitti hoguu laaltan biyyootan sanitti maajoritiin eenyu saba kanaati ni beekama. Maajoritii saniitu politika biyyattiidhaa gaggeessa. Takka ammoo paartii injifatte tan gartee deeggarsa ummata garee takkaa qabduutu ajendaa biyyattiidhaa gaggeessa. San jechuun ummata biraa warra gartee paartii biraatiif xalayaa darbe hin deeggaran jechuudha miti. Takka mootummaan isaan bikkan buutu jechuudha miti. Okay? Tana gartee akkasitti hubadda. Dubagaa Prime Ministerichi Itoophiyaadhaa guyyaa arraan tanaa takkaa gartee gaa torbaan kana miidiyaa OBN wajjinis gaaffii fi deebii godheeti jira. Gaaffii fi deebiin tuni akkuma gartee odeessaa jiranitti afaan Oromootiin taati. Keessattuu gartee guyyaa gaa isaan ni dabarsina jaanii ifatti kan dubbatan natti hin fakkaattu. Garuu immoo torbaan kana keessa akka gadhiisan warreen tokko tokko gartee ibsaati jiran. Kanarratti wanni takkataniin isinii himu yoo jiraatte isin gartee warri afaan lachuutu dhageessan, afaan lachuutu beeytan haasawaa isaa kana gartee qalbiidhaan dhageeffadha. Haasawaa isaa keessatti Prime Ministerichi hoguu gartee miidiyaa Oromootii wajjin haasa'u maala haasawaa jira, akkamitti haasawaa jira, lal waan inni isinii himu jiruu miti reedduun ta'e isin dhageeffattan. Akkamitti haasa'u jiraadha. Ummata Oromoo kana gartee dhugatti akka gartee ummata isa kana deeggaru jiru. Takkaa'uu ummata harka guddaadhaan biyyattii san keessatti silaa aangoo politikaa guddaa qabaachuu qabutti laaleete haasa'u jiramu. Akkuma saba biraatti gartee xiqqeessee takkaa'uu gartee yaada isaanii kana moggadhiiseeti isaan kana gartee isaanii olitti gartee ifii isaatiif if ol baasee tuffiidhaan itti haasa'u jira kana. Qaceellotti gartee qalbiidhaan hordoftanii dhageeffachuudha qabdan. Maaliif? Irraa haasa'uu teenya waan gartee garaagarummaa akka gartee akka nama dura isinii miti Prime Ministerichi hogguu gartee miidiyaa afaan Amaaraa sanii miidiyaa Amaaraati wajjin hogguu gartee gaafiif deebii godhu. Prime Ministerichi inumaatu gartee miidiyaalee naannoo Amaaraa kana hedduullee sobuu hin barbaadu. Dhugaa itti himuufadha. Dhugaa gartee haala politikaa naannoo Amaaraatii fi akkaataa gartee mootummaan isaa tuni naannoo Amaaraa kanaa fi politikaanota naannoo Amaaraa kana itti ilaaltu. Keessattuu isaan kun gartee akka jiranitti akka isaa mootummaa isaatiif deeggarsa godhan qofa odoo hin taane tuni mootummaa teessan cinaa dhaabbachuudha qabdanii jechuudhaan itti haasawaa jira. Gara kaaniin hoggaa gartee miidiyaalee Oromootii wajjin haasoo godhu. Prime Ministerichi haasoo akkasii sanuma gaggeessa moo kasanirraa addaati gaggeessaadha. Kana keessatti gaaffiileen Oromootoo eessa dheeyxiidha. Amma dhugaa yoo dubbanne miidiyaan gartee OBN kuni akka barbaachisutti gaaffiilee silaa gaafachuu qaban hin gaafatan. Qaceeloo dhageeffadhaa. Haala gartee biyyattiin keessa jirtu kana ilaalchisee gaaffiilee silaa gartee akka miidiyaatti Prime Minister gaafachuu qaban hin gaafatan. Garuu waan barbaachisuuf gartee akka isa kana gartee setup godhaniituma maayikii dura kaanii itti dhiisan inni hanqa danda'u haasa'u. Maaliif hanqa danda'u haasa'u kana yeroo dheertuu muuxannoo waan qabaniif jecha keessattuu gartee warri OPDOdhaa kuni maayikii dura keenyanati sa'aa guutuu ni haasawan. Gaaffiis ifumaaf gaafatanii deebiis ifumaaf ifi deebisaati gartee haasawan. Tana keessatti gaa namtichi miidiyaadhaa namtichi gartee silaa gaaffii gaafachuudhaaf achi dhaqee calji'eetuma taa'aa jechuudha. Tana keessa kuno miidiyaa afaan Oromootii wajjin takkaa'u miidiyaa OBN wajjinis haasa'u godhee jira. Yaanitti gaa isaan kana gartee uummata irratti olii gad oofuu barbaadan. Garuu odoo silaa gartee gaaffii gaafatamuu qabdu hin gaafatin. Rakkoo silaa uummanni keessa jiru kana lamma fakkeenyaaf gartee waan biraa dhiisa silaa gartee rakkoo gibiraa rakkoo malaammaltummaadhaa rakkoo nageenyaa waan akkana kana gartee gaafachuun waanuma jirtu.